Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan ilmaan Oromoo nagaa fayyaa keessanii jirtanii jiruuf jireenya maal fakkaata akkam nagaa fayyaadha jirtan. Alhamdulillah. Baga jiraatanii ani nagaa jiruuf jireenya maal fakkaata alhamdulillah as geenye jirra. Baga jiraatanii kunoo kana kanatti jira qilleensa bareedaa tokko keessa jirra. Alhamdulillah. Baga jiraatanii alhamdulillah as geenye jirra galata rabbiiti. Gel. Yalla. Al. Aku lah. Kalbi. Uno kana jirraaq yeroo teenya baganaaf jiraatanii alhamdulillah jiraachuu waan guddaadha. Inshallah taala baga jiraatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii jirtanii jiruuf jireenya maal fakkaata. Jummaa mubaarak jennee jirra. Ada guyyaan jummaadha. Kastaa jirra kunuudha. Yalla. Jummaa mubaarak jechuu jirra. Ijoollee wayii nu bira jira. Yalla ta'i. Yalla Baga jummaa geessan jenna. Jummaa mubaarak irra deebinee baga geessanii. Kunoo kana kanatti taa'u jirra. Iddoon tunis baay'ee namatti tolti. Iddoo bareedduudha. Baay'ee das nama jetti. Ayo habibi. يلا لا من فاش ijoollee hiriyaa haa ta'u namoota ijoollee durbaa haa ta'u kan bara darbee wajjin taphachaa turre kan har'a hin jirreetu jira. Bara haaraa kana keessa bara haaraa ga'uun laaftuu miti. Nama baay'eetu nu bira kaan du'ee qabreensaa coqorsa baastee inni kun coqorsa hin baafne biyyeensi gurraattiidha. Nama meeqaatu kan wal jaalannus nu biraa deemee nama meeqaan adda baanee isa wal jaallannu kan waggaa meeqa adda baaneen rabbiin har'a walitti nu deebisee bara haaraa kana keessa waa hedduutu jira. Asiin gammachuutu jira, asiin gaddaatu jira. Kana hunda keessa darbinee waggaa kana ga'uun waan guddaadha. Alhamdulillah akka kootitti maallaqa qofa qabaachuu miti. Fayyaa qabaattee waggaa tokko jechuudha. Waggaa 335 immoo beekoon garuu irraa fudheen jira. Waggaa 335 ta'e 300 maalii garuu hin beekoon lakkoofsa hin beeku. Waggaan tokko 752 qabanatti fakkaate. Torbee 52 kana keessa jechuudha. Yoo xiqqaate waggaa 300 fi
guyyoota kanaa ol qabaachuu danda'a. Guyyaa hanga kana keessa ati rakkattii gaafa nyaattus gaafa dhabdus jechuudha. Dhukkubee hin fayyaa gaafa jettus jira as keessa jira. Guyyaan gammachuus kana keessa siif jira. Guyyaan gaddaallee kana keessa siif jira. Guyyuma kana hundaa'uu dabartanii baatii yookiin birraa buqaa birraa kanatti dhufuun alhamdulillah waan guddaadha. Abbaa beekuuf maallaqa qofa argachuuf hin gammadinati. Bara haara kana arguu keetiif gammadi. Kan bara dhufu arguu dhiisuu dandeessa. Hin beekamu hojiin rabbiiti. Har'a sa'aatii dura wajjin haasofne sa'aatii booddee eessa akka hin jiru wanti beekamu jiru. Carraan du'a qofa miti. Oduma wajjin nyaattu carraa biyya alaas harkattee biraa deemuu dandeessa. Yookiin carraa jijjiirraa hojiirra harkattee deemuu dandeessa. Namni akkaataa hundatti wal dhaba. Kanaafuu namni keenya hanga wal bira jirtan wal jaalladhaa, waliin jibbinaadha. Oromoon ammarraa'u inni kaabaa, inni kibbaa, Oromoon tokko maaliifi yoo dhiyaa namni tokko akka malatti miidhamee inni ba'aa hin bo'aa fi eessa hanga eessaatti Oromoo walii dammachaa jirti. Kun baay'ee nama gammachiisa, baay'ee namatti tola. Yaasin Shawuu Oroo laayik godhaa, koomentii akka jalatti kennitan abdiin qaba. Laayik godhaa, koomentii jalatti kennaa, ergaa qabdanillee akka nuuf kennitan, koomentii gara jalaattillee yaada keessan nuuf barreessa. Yaadni keessan nu jabeessa waan ta'eef galatoomaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan ilmaan Oromoo warreen jirtan biyya lafa baga jiraattanii. Yalla iddoo bashannana wayii tokko dhufnee achi taa'aa jirra. Baay'ee bareeddi, baay'ee namatti toltiisi, baay'ee bareeddi, baay'ee addas nama jetti. Caalma jettee teessa kafaltii tokkodha mala dhabdee teessa. Birriin kaffaltu akkasumatti caal jettee teessa waan si dhufu. Akkasin sinjaa kam nagaati fayyaa keessanii jirtanii baganaaf jira. Yaa rakkoo jireenya biyya lafaa kana dadhabnee jirra. Yaa Rabbi nurraa kaaseeti. Rabbiin akka nurraa kaasee nuuf bal'isu isa dhamees Rabbiin akka hidhamu baasu duratti jabaadha, jajjabaadha. Gadaan gadaa bilisummaa akka ta'u abdii qabna. Jajjabaadha, wal jajjabeessina. Inshallah ta'ala yoo Rabbi jedhee walitti deebina yeroo gabaabaa.